Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu qubeetii oduu sa'a kanaa waliin aan beekanii taakkala. Gootota darbaniif kabaja laachaa kaayyoo isaanii ni milkeessinaa jedhan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Dabalata oduu kanaaf akka itti ni dhiyeessina. Gootota darbaniif kabaja laachaa kaayyoo isaanii ni milkeessina jedhan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan sirna awwaalcha artist Zarihuun Wadaajoo laalchisuun gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin akka jedhanitti goota keenya kabaja gootaan kan awwaallanne wareegama gootonni Oromoo waahillan isaa fi hangafoonni isaa waggootaaf kaffalan injifannoo fidaniinidha. Oromoon baroota sirna gita bittaa fi jijjiirama dura gaafa lubbuun jiru qofa osoo hin taane gaafa du'es kabaja namoomaa dhabee ture. Kanaaf gootota keenya akka hin malletti du'anii awwaalcha dhaban kumaatama fakkeenya kaasuun ni danda'ama. Yeroo dhiyoo asitti garuu galanni gootota jijjiirama kana fiduuf wareegamaniif haa ta'u goototaa fi hayyoota keenya kabajaan awwaallachuu dandeenye jirra jedhan. Adeemsa uumamaa waan ta'eef goonni ni dhalata ni du'a kan jedhan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gaheen dhalootaa goota darbeef bu'aa jiraachuu qofa osoo hin taane goota du'e kabajaan gaggeessee goota haaraa baasuu irratti hojjechuudha. Akka hooggansa dhaloota har'aatti gootota keenya wareegama kaffalanii sadarkaa kanaan nu gahanitti kabaja gochuuf carraa argachuu keenyatti baay'ee gammada jedhan. Gootota kaayyoo sabaaf of kennanii umurii guutuu qabsaa'aa turan keessaa tokko kan ta'e artist Zarihuun Wadaajoof guyyaa har'aa sirna awwaalcha gootaaf malu raawwachuu ibsan. Artistiin Zarihuun bara jireenya isaa mataa isaaf jiraatee hin beeku. Yeroo haalli akka har'aa hin mijannetti jaalala uummata isaaf qabu irraa ka'uun nama aarsaa guddaa kaffaluun uummata tajaajilaa ture ta'uu yaadachiisan. Du'aan addunyaa kanarraa boqochuu artistii keenya gameessa Zarihuun Wadaajoo kan gadda onnee namaa cabsu ta'us hojii bara baraan dhalootaaf darbu hojjetee waan darbeef hojii fi maqaa isaa bara baraan yaadatamaa akka jiraatu eeran. Gootota darbaniif kabaja laachaa kaayyoo isaanii ni milkeessina. Gootota bara keenyaa baafnee gootummaa dhaloota ni dhaalchifna jechuun himaniiru. Sirni awwaalchaa artistii fi qabsaa'aa Zarihuun Wadaajoo guyyaa har'aa raawwatamee jira. Dabalata oduu kanaa Addisuu Mul'akkattaantu dhiyeessa. Sirni awwaalcha qabsaa'aa Oromoo artist Zarihuun Wadaajoo Finfinnee Bataskaana Kaatediraal Sillaaseetti guyyaa har'aa raawwatame. Artist Zarihuun Wadaajoo bara 1952 abbaa isaa obbo Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa addee Zawdituu Makoo irraa godina Wallagga Bahaa magaalaa Laqamteetti dhalate. Zarihuun umurii ijoollummaa isaa irraa eegalee nama aantummaa fi amanamummaa guddaan saba isaa tajaajilaa ture. Dagaagina aartii fi fiixaan bahinsa qabsoo Oromoof nama umurii guutuu aarsaa kaffalaa jiraatedha. Ijoollummaa isaa irraa eegalee dhiibbaa sirni abbaa lafaa uummatarraan ga'u argaa cunqursaa fi roorroo hawaasa mudatu balaaleffataa kan guddate artist Zarihuun Wadaajoo barataa kutaa torbaa ta'ee magaalaa Mandiitti barattoota qindeessuun qabsoo yegubboo xaataa kamandii yuuxaa jettu eegaluun kanaanis gocha badaa aangaa'onni mootummaa yeroosii uummata irratti raawwataa turan irratti qabsaa'uun seenaan isaanii mul'isa. Ergasiis gara magaalaa Naqamteetti deebi'uun walleewwan warraaqsaa qopheessuun waltajjiiwwan garaagaraa irratti ija jabinaan weellisaa turu hawwisoo guddattuu Wallaggaa jedhamtu kan bara 1968 hundaa'e keessatti haammatamuun artistoota buleeyyii Ittaanaa Tolasaa, Ilfinash Qannoo, Amantee Dojaa, Abbitoo Kabbadaa, Salamoon Dannaqaa fi kanneen biroo waliin ta'uun hojiilee dinqisiisoo Oromummaa magarsan cunqursaa balfan dhaloota dammaqsan tokkummaa ijaaranii fi bilisummaa leellisan garaagaraa qopheessuun hawaasa biraan gahaa tureera. Imalli aartii ijoollummaan eegalamte kun hanga albamoota 8 hojjechuun uummata biraan gahuu fi sirboota dhibbaan lakkaa'aman qopheessuutti geesseetti. Baay'inaan olittis ergaawwan jajjaboo walleewwan isaa keessatti haammatamaniin sirnoota abbaa irree biyyattii hirriba kan dhoowwe Zarihuun sababuma kanaan yeroo garaagaraatti hidhaatti darbatamuun nama kaayyoo uummataaf gatii guddaa kaffalaa turedha. Namni waggoota 47 oliif dagaagina aartii Oromoo keessatti qooda seenaan hin dagatamne ba'aa turee fi sirnoota Haile Sillaasee, Dargii fi Wayyaanee irratti cichoominaan qabsaa'aa ture kun hanga lubbuun darbutti kaayyoo ijoollummaan ofitti simateerraa osoo hin maqiin amanamummaa guddaan sabaaf jiraatee darbeera. Mallattoo cichoominaa kaayyoo fakkeenyummaa sabaaf jiraachuu kan ta'e artist Zarihuun Wadaajoo dhibee isa mudateen yeroo dheeraaf erga wallaanamaa tureen booda dilbata darbee eebila 15 bara 2015 bakka itti wallaanamaa ture biyya Hindiitti lubbuun darbe. Artist Zarihuun Wadaajoo guyyaa kaleessaa reeffi isaa gara biyyaatti kan deebi'e wayita ta'u har'a mana jireenyaa isaa magaalaa Buraayyuutti argamurraa eegalee hanga Finfinnee Bataskaana Kaatediraal Sillaaseetti gaggeessaan gootaa taasifameefira. Sirna gaggeessaa artist Zarihuun Wadaajoo irratti maatii, firoottan, artistoota
hordoftoota jaallan qabsoo fi dinqisiifattoonni isaa dabalatee keessummoonni hedduun argamaniiru. Haati warraa isaa Aadde Olaantuu Gammachuu Zarihuun nama jireenya dhuunfaa mataa isaa hin qabne jedhan. Zarihuun nama yeroo hundaa tokkummaa Oromoo arguuf hawwaa turedha kan jedhan Aadde Olaantuun Oromoon wal hin hiriinaa tokkummaa keessan tifkadhaa dhaamsa ishee xumuraa Zarihuun Oromoof dhaamee darbe ta'uu himaniiru. Dhaamsi inni immoo isinii dhaame Oromoo wal hin hiriinaa. Oromoo wal hin hiriinaa. Amantaa fi kutaadhaan wal hin hiriinaa. Wal jaaladhaa. Walitti dhufaa. Yaada keessan walii galaa. Biyya keessan guddifadhaa. Biyya keessan jiraadhaa. Kana dhukkubsu irra guddaa illaa osoo hin taane dhukkuba osoo hin taane kana dhukkubsu Oromoo addaan facaatu irra dhukkubsa. Kanaaf kana naadhaa midhaan dhaamsi kun dhaamsa isaati. Qaamolee bifa garaagaraan isaan cina dhaabbataa ture galateeffatanii nama uummata isaaf jiraachuu irraa kan ka'e jireenya dhuunfaa isaatii hin qabne kanaaf faawundeeshiniin maqaa isaatiin hundeessuu dabalatee hojiilee dhaloota biraatti itti fufinsaan akka yaadatamuuf dandeessisan akka hojjetamaniif waamicha dhiyeessaniiru. Inni kudhama garuu ifama naannoodha. Lapheen kiyyaas dhabee jira, lapheen keessatti dhabee jira. Ammas taanaan wanni naan isin hin jiru mootummaadhaanis wanni naan jiru arras goota keessan akkuma bareechitanii gaggeessitanitti ijoolleen isaatiis isin malee hin qabdu. Nama qabdu hin qabdu. Uummata Oromootii fi isin malee nama biraan hin qabdu. Kanaaf maqaan isaatiin kaayyoo isaa akka galma ga'uuf maqaa isaatiin wanni hundinuu dhaabbachuufi qaba. Yoo san garaa kiyyaa qabbanaa. Faawundeeshiniin maqaa isaatiin dhaabbachuu qaba. Isin ajajuuf yoo osoo hin ta'in isin hubachiisuuf. Kanaaf naa jiraadhaa hundi keessanuu galatooma uummanni Oromoo hundi kadhoo isaan na gargaartanis faayidaa baatanii na gargaartanis hundi keessanuu galatooma. Sirna awwaalchaa gameessa Oromoo qabsaa mirga dhala namaa artisti Zarihuun Wadaajoo kabaja olaanaan Finfinnee Bataskaana Kaatiraal Sillaaseetti raawwatameera. Jiraattonni godina Gujii sababa xuraawaa warshaa keessaa bahuun miidhamaa jiraachuu dubbatan. Dabalata oduu kanaa Waariyoo Diida. Warshaalee warqee oomish kan godina Gujiitti argamuuf garee qulqulleessitoota warshaa Siwiizerlaand Angolar Hawuroosii fi Meedorook of keessatti kan qabatu faalam naannootiin wal qabatee jiraattota hajaan balleessuun ibsame yoo jiraatu mootummaan miidhama uummata kan irratti tarkaanfii fudhachuu qaba kan jedhe dhaabbati Human Watch Right kan jedhu gaafatee jira. Kana malees warshaaleen albuuda kunneen waggoota dheeraaf rakkoo fayyaa akka malee jiraattota naannichaa dhaqqabsiisaa kan jiru yoo ta'u qorannoon dhaabbilee gargara waliin ta'u adeemsisee mul'isee jira. Caamsaa bara 2018 mootummaan Itoophiyaa rakkoo guddoo uumatee gubba ga'uu jirtu tan hordofee warshaaleen kun akka hojii hin hojjenneef addaan kutee ture. Kan addaan kuteef sabab jiraattonni mormii taasisaniif yoo ta'u jiraattonni godina Gujii aarsaa guddoo kaffalanii jiran. Mootummaan rakkoo tana adoo hin dhaabsisin hojii tana jalqabsiisuu hin qabu ka jedhe dhaabbati Human Right Watch mootummaa Itoophiyaa dhimma kan irratti akka hojjechuu qabu beeksisee jira. Akkasumallee dhaabbileen godina Gujii kan keessa warqii guurratan kun uummata jiraattota achi qubataniif beesee akka kaffalaniif qabanillee dhaabbati kun ibsee jiru. Walumaa galatti duuba dhaabbileen kun rakkoo tan furmaata itti kennuu akka qabanillee mootummaan Itoophiyaalleen gaafatee jira. Godina Gujii ba'aa Adoolaa fi magaalonni akka Shaakisoo kadhaattu warshaa suniitti dhiyaatan rakkoo guddoo keessa jiraachuu fi lubbuun daa'imaaf jaarrolee haal jajjaba keessa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiran. Waan kan immoo jiraattonni kanneen durallee qaamota biyya bulchan gaafatanillee nami isaan dhageeffatu akka hin jirrellee ibsanii jiran. Qorannoon yuunivarsiitiin Finfinnee bara 2018 taasisa akka ibsutti naannoo laga Dambiif Shaakisoo sunitti biyyeen akka malee warqee of keessa qabu jiraachuu keessumayyuu nikeelii, korooniyeemii fi arsekiliinii guddoo of keessa qabaachuu mul'ifti. Kana malees hawaasi achi qubatan rakkoo fayyaatiin akka miidhamuu jirullee qorannoo yuunivarsiitiin geggeessite ibsitee jirti. Magaalaa Finfinneetti boba'aa karaa dijitaalaa gurguruu eegaluu wal qabatee hanqinni boba'aa mudachaa jira jedhame. Dabalata oduu kanaaf Addisuu Muluu.
Hojimaan daldala boba'aa mala kaffaltii dijitaalaan guyyaa kaleessaarraa eegalee hojii kan jalqabe yoo ta'u, buufataalee boba'aa magaalaa Finfinnee dhiphisuun hanqinni boba'aa akka uumamuuf sababa ta'aa jira jedhame. Fayyadamtoonni boba'aa baay'ee bitachaa waan jiraniif buufataalee boba'aa tokko tokkotti hanqinni boba'aa uumamaa jiras jedhame. Akkaataan fayyadama aappii kaffaltii dijitaalaas waan nama dhibeef buufataalee boba'aa hedduu irratti hiriirri dheeraan uumamuun boba'aa dafanii argachuun rakkisaa ta'eera. Waldaan Rabsitoota Boba'aa Itoophiyaa akka jedhetti dhiphinni amma mudate tajaajila eegaluuf yeroo gahaa kennuu dhabuun kan uumamee fi konkolaachistoonnis tajaajilli kun osoo hin jalqabin akka qophaa'an waan hin taasifamneef jedhe. Dhiphinni amma jiru guyyoota muraasaaf itti fufuu waan danda'uuf mootummaan dhiphina kana hambisuuf boba'aa gahaa gara magaalittiitti seensisuu qabaas jedhame. Kun yoo hin taane fayyadamtoonni carraa boba'aa bitachuu argatan baay'isanii waan bitaniif dhiyeessii boba'aa irratti dhiibbaa uumuu mala. Gama biraatiin daldala boba'aa kanaan walqabatee Itiyoo Telekoom gama sirnicha hojiirra oolchuutiin dhiphinni akka hin uumamneef buufataalee boba'aa Finfinnee hedduu irratti ogeeyyii bobbaasuun fayyadamtootaaf deeggarsa taasisaa akka jiru beeksise. Gama biraatiin daldala boba'aa kanaan walqabatee Itiyoo Telekoom gama sirnicha hojiirra oolchuutiin dhiphinni kun akka hin uumamneef buufataalee boba'aa Finfinnee hundatti ogeeyyii bobbaasuun fayyadamtootaaf deeggarsa taasisaa akka jiru beeksise. Guyyaan qabeenya kalaqa sammuu addunyaa kabajamaa jira. Dabalata oduu kanaaf Sabilii Alamuu. Guyyaan qabeenya kalaqa sammuu addunyaa kabajamaa jira. Guyyaan qabeenya kalaqa sammuu addunyaa mata duree dubartootaa fi qabeenya kalaqa sammuu jedhuun kabajamaa jira. Waggaa waggaan eebila 18 guyyaa qabeenya kalaqa sammuu addunyaa ni kabajama. Guyyaa har'aa kanas muuziyeemii saayinsii keessatti marii paanaalii fi agarsiisa hojii kalaqaatiin kabajamaa jira. Sagantaa kana irratti kan argaman ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Irgoggee Tasfaayee ogeessonni kalaqa dubartootaa hojii kalaqa isaaniitiif eegumsa seeraa gahaa argachuu akka danda'an haala mijeessuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Kana malees haala itti fayyadama isaa biyya keessaa fi biyya alatti haala mijeessuu fi tattaaffiin isaanii jajjabeeffamuu akka qabu cimsanii dubbatan. Akkasumas kalaqa guddisuuf gahee dubartoota tilmaama keessa galchuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Ministeera Innoveeshinii fi Tekinooloojii Aadde Huriyyaa Alii akka jedhanitti dubartoonni dandeettii isaaniitti fayyadamuu fi qormaata hirmaannaa saayinsii fi tekinooloojii isaanii daangessuu danda'u irra aanuu akka qaban ibsaniiru. Daarekteerri olaanaan abbaa taayitaa qabeenyaa kalaqa sammuu Itoophiyaa duraanii Dr. Ermiyaas akka jedhanitti dandeettii kalaqa dubartootaa guddisuu fi hojii isaanii qabeenya kalaqa sammuutiin galmeessuun jajjabeessuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Guyyaan qabeenya kalaqa sammuu addunyaa akka addunyaatti yeroo 21ffaaf akka Itoophiyaatti ammoo yeroo 20ffaaf kabajamaa jira. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeetti amma oduu biyya alaa argannetti ceena. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jeneraalonni Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lachuu dhukaasa dhaabuuf qophii akka hin taane beeksise. Dabalata oduu kanaaf Tokkummaa Waaqomaa. Guyyaan qabeenya kalaqa sammuu addunyaa kabajamaa jira. Guyyaan qabeenya kalaqa sammuu addunyaa mata duree dubartootaa fi qabeenya kalaqa sammuu jedhuun kabajamaa jira. Waggaa waggaan eebila 18 guyyaa qabeenya kalaqa sammuu addunyaa ni kabajama. Guyyaa har'aa kanas muuziyeemii saayinsii keessatti marii paanaalii fi agarsiisa hojii kalaqaatiin kabajamaa jira. Sagantaa kana irratti kan argaman ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Irgoggee Tasfaayee ogeessonni kalaqa dubartootaa hojii kalaqa isaaniitiif eegumsa seeraa gahaa argachuu akka danda'an haala mijeessuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Kana malees haala itti fayyadama isaa biyya keessaa fi biyya alatti haala mijeessuu fi tattaaffiin isaanii jajjabeeffamuu akka qabu cimsanii dubbatan. Akkasumas kalaqa guddisuuf gahee dubartoota tilmaama keessa galchuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Ministeera Innoveeshinii fi Tekinooloojii Aadde Huriyyaa Alii akka jedhanitti dubartoonni dandeettii isaaniitti fayyadamuu fi qormaata hirmaannaa saayinsii fi tekinooloojii isaanii daangessuu danda'u irra aanuu akka qaban ibsaniiru. Daarekteerri olaanaan abbaa taayitaa qabeenyaa kalaqa sammuu Itoophiyaa duraanii Dr. Ermiyaas akka jedhanitti dandeettii kalaqa dubartoota guddisuu fi hojii isaanii qabeenya kalaqa sammuutiin galmeessuun jajjabeessuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Guyyaan qabeenya kalaqa sammuu addunyaa akka addunyaatti yeroo 21ffaaf akka Itoophiyaatti ammoo yeroo 20ffaaf kabajamaa jira. Oduu ispoortiitiin ammoo taphni Piriimeer Liigii Ingilaand har'as taphoo ciccimoo keessummeessa. Keessattuu taphni Maanchister Siitii fi Aarsenaal xiyyeeffannaa guddaa argateera. Dabalata oduu kanaaf obsaa kennisa.
Taphni Piriimiyer Liigii Ingilaandarraas taphoota ciccimoo keessummeessa. Keessattuu taphni Maanchister Siitii fi Arsenaal xiyyeeffannaa guddaa argateera. Taphni Piriimiyer Liigii Ingilaand tapha murteessituu waancaa dabalatee har'a taphoota 4 kan keessummeessu yoo ta'u, Nootingaam Foorest fi Biraaytan sa'a 3:30 irratti, kilabni Daavid Mooyis West Ham kilaba Marsiisaayid Liiverpuulii sa'a 3:45 irratti ni taphatu. Kana malees kilabni wal dorgommii Shaampiyoons Liigii Awurooppaan ala ta'uusaa mirkaneeffachaa dhufe Cheelsiin Brentford waliin sa'a wal fakkaataatti ni taphata. Taphni cimaa fi hawwatamaan torbee kanaa kan abbaa waancaa Piriimiyer Liigii Ingilaand baranaa kaasuullee murteessuuf kan qabu har'a galgala sa'a 4 irratti kilaba Gaardiyoolaa Maanchister Siitii fi Arteetaan kan durfamu Arsenaal gidduutti gaggeeffama. Maanchister Siitii fi Arsenaal taphoota 208 hangammaatti kan taphatan yoo ta'u, Arsenaal si'a 98 yeroo injifatu, Maanchister Siitiin ammoo si'a 65 injifachuudhaan 45 qixa ba'an. Taphoota dhiyootti waliin taphatan 5 Siitiin injifachuusaan tapha kanaaf akka tilmaamni guddaan kennamuuf godheera. Keessattuu Arsenaal erga fulbaana 2015tti diree Maanchister Siitii deemee osoo hin injifatin waggaa 9 ta'uunsaa xiinsammuu Arsenaal irratti akka dhiibbaa uumuu danda'u Goal.com gabaase. Taphoota darban sadan Maanchister Siitiin injifannoon yoo golabu, Arsenaal garuu sadanuu qixa ba'uun qabxii 9 argachuu qabu keessaa 3 qofa argate. Kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu waliin kan si wajjin ture Ambee Kanitaa Akkala. Qophiilee qubee afaa wajjin yeroo gaarii.